Kabishe garba gotaro robidu esabidu alawa ke sol kaba ayu garata fewa madabe akatade biru kalamme sate go esa arbu ananyatu akawa kobutu gotaba vale matu chale Kabishe garba gotaro rodidu esabidu akele bokitu ayu garata bewa madabe akatate biru kalammi sadigu esabu akawa tobutu gota badda vale matu jale ananyatu alaba ke sol kaba dal kaba Ciao ragazzi, allora siete pronti a trasportare? Egaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork jirru biyya Xaaliyaanii magaalaa Minaan irra tamsaasa kallattii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork itti dhiyaata. اتفوف Down بالسجنة down بالسجنة down بالسجنة down بالسجنة down بيبي down أبي قداينو لنفتنيا سرات أن نتجزا بالسجنة ينفتنيا سرات بالسجنة أيديولوجي منك أيديولوجينو لفظي عني كذا عني كذا مكنياتهم يملك بروجكتنا يا عين سلاسة بروجكتنا سلاسي عني كذا بفلسوم عني كذا بفلسوم عني كذا مكنياتهم بالسلنا يا عين سلاسة يا بسينيا بروجكتنا
ነው በግልጽ ነው የተናገሩት። ምንድን ነው ያሉት? የምኒልክ ፕሮጀክት ነው ያሉት። ብልጽግና የምኒልክ ፕሮጀክት ነው ያሉት። ስለዚህ አንገዛ፣ በፍጹም አንገዛ፣ እንሞታለን እንጂ አንገዛ። አብይ ፖለቲካ አንገዛ፣ ለዚህ ስርዓት በፍጹም አንገዛ። በአስቸኳይ የኦሮሞ ፖለቲከኞች እንዲፈቱ እንጠይቃለን። ጀዋር መሐመድ በአስቸኳይ እንዲፈታ እንጠይቃለን። በቀለ ገርባ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በአስቸኳይ እንዲፈታ እንጠይቃለን። ጫልቱ ታደለ ያለ ቅድመ ሁኔታ ከእስር ቤት እንድትለቀቅ እንጠይቃለን። መላው የኦሮሞ ፖለቲከኞች በአስቸኳይ ከእስር ቤት እንዲለቀቁ እንጠይቃለን። ሞት ለብልጽግና! ሞት ለብልጽግና! ውርደት ለብልጽግና! ሽንፈት ለብልጽግና! ውርደት ለአብይ! ድል ለጀዋር! ድል ለበቀለ ገርባ! ድል ለሐምዛ ወርና! ድል ለጫልቱ ታደለ! ድል ለመላው ኦሮሞ ፖለቲከኞች! ድል ለመላው ኦሮሞ ሕዝብ! ድል ለቄሮ! ድል ለቄሮ! ኦኬ የሮማ ገናቲ ጫልቱን ይከም ተደኒ በገባት ሁንዱ ይባል አብይ መስኮ ፍሪ ጀዋር መሐመድ ፍሪ በቀለ ገርባ ፍሪ አብዲ ረጋሳ ፍሪ ዶክተር ሽኩት ገለታ Stop killing Oromo people! Justice for Hachalu Hundessa! Justice for Hachalu Hundessa! Hachalu Negedele! Tilaun Yami Saon! Abiy Ahmed ነው ፋና ራሱ የሚዘግበው ነጥቶ ለጥላውን ያሚ ጥበቃ ይደረግለት ይላል። ስለዚህ ገዳዩ አብይ ነው። Stop killing Oromo! Justice for Hachalu Hundessa! Free Oromia! Justice for Oromia! No justice in Oromia! No peace in Ethiopia! No justice in Oromia! No peace in Ethiopia! Abiy is killer! Who is killer? What do we need? What do you need? Where do you need? Stop killing Oromo! Oromo life matter! Abiy is killer! Who is killer? Stop killing Oromia! Stop killing Oromo people! Stop killing Oromo child!
Stop killing Oromo women. Stop killing Oromo women. Justice for Achalu Desa. Justice for Achalu Desa. Free John Mohammed. Free John Mohammed. Free Bakala Garba. Free Bakala Garba. Free Guyo Wario. Free Oromia media journalist. Free Oromia journalist. Free Guyo Wario. Free Abir Gaza. Free Abir Gaza. Free Shukut Kaleta. Free Dr. Shukut Kaleta. Stop killing Oromo. Stop killing Oromo. Kamanabi Gamasiti Yabi Nagayati. Kamanabi Gamasiti Yabi Nagayati. Kamanabi Gamasiti Yabi Nagayati. Kamanabi Gamasiti Yabi Nagayati. Yabi Nagayati. Yabi Yabi Nishingaba Nishokose. Abi Yani Bokose. Abi 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 Bishanugu Shakaruma Ilmadalun Jawarima Inuma Maladu Supe Barga Loninga Abisu Inuma Rafe Emalaya Lami Takuma Dagu Namara Abisu Alayan alayuma Mahaltu alayan Nuru Fajaday Alagana Daguma Alagana Daguma Mahaltu alayan Nuru Fajaday Oporta Orminama Patuyo Panofi Batate Malay Roro Maradusti Cek, dagama. Jangan bersama ah, ke TV serra kerufte, karal era dente rufte, almost asar ya furi. Mal rufte ah ke. Oromo bakka jirtan maratti nageenyi kiyya isin haa ga'u ani maqaan kiyyaa maddaa jedhama. Kan irraa dhufe akkuma isinuu beektan Oromiyaa bal'oodha. Roobee Baaleeti. Biyya Awurooppaa kana keessa waggaa 5. Waggaa 5 kana keessatti Awurooppaa jiraannu malee gaddarra malee gammachuu arginee hin beeknu. Qeerroo dhaamsi kenna tokkoo fi tokko. Akka gama kiyyaatitti kan isin dhaamu. Qeerroo biyya jirtanillee kan Awurooppaa jirtanillee kan idil addunyaa guutuu irra jirtan hundaafu wannan isiniin jedhu keessaa inni tokko yoo jiraate jechama tokkotu jira ka qabsaa'ota keenyarraa nutti as tare. Gabrummaa dandeenyu hiddaan buqifna dadhabnu ilmaan itti guddifnu tokkoyyuu hin jiru isiniin jedhan. Quxisuu keenyatti hin dabarsinu obboleessa quxisuu keenyatti hin dabarsinu. Bilisummaa tana barana yoon arganne waggaa tokko lama keessatti yoon gonfanne nuti dhaloota dabarsuu hin qabnu. Kan isiniin jedhu adaraa qeerroo idil addunyaa jirtan guutuu kan isiniin jedhu bakka jirtan hundaa orgaanaayis ta'a wargurmeessaa kan mallaqa qabdan mallaqaan kan mallaqa hin qabne immoo humna qabnaa humna kennaa fi dandeettii rabbii nuu kenneen bakka jirru malatti biyyatti galuufillee haa qophoofnu. Bakka jirtan hundaa hadaraa kan isiniin jedhu kan gallu immoo qabsoo karaa duraan itti deemtu sanirraa tarsiimoo jijjiirree tarsiimoo diinni ittiin nutti hin beekneen ta'uu qabna. Addunyaan yeroo ammaa qabsoo akka kennaa kana dhiisaa waan ofii irratti abbaa ta'uu dhiisaati kan ambaa saamuudhaaf politikaaf mijeeffatanii humna qopheeffatanii haala kana adeemaa jiran. Nu biyyuma abbaa kennaa irratti qabeenya keenya irratti waan rabbi irratti nu uumee fi uumama keenya irratti abbaa ta'uu dadhabne bakka jirru mara warra diiyaasporaa jirtanii fi warri biyya keessa jirtanillee yeroo mara qabsooma kana jennee galgalaa ganama booyuu irra ka qabdu qabeenya kee akka itti horattu wallaalteetiniin
galgalaa ganama waliin cinqamu kan qabne dammoo akkamitti biyya kee irratti qabeenya horadha jettee galgalaa ganama kan cinqamtu kana keessa bahuudhaaf wanti godhuu qabnu tokkoof tokko qabu qabsoon hidhannaa barbaachifti hidhadhaa kan waan ittiin hidhannu hin qabne onnee keetiin hidhadhu ka qabu ka hidhateerraa hiikkadhu kana ka barbaachisu inni biyya alaa jirtullee obboleessa keetirraa jammari abbaa keetirraa jammari hidhachiisi kanaani ka goolabamuu qabdu qabsoon teenne nafxanyaa irraa biyyi jala shukshuku kana dheengadda hidhannoon qaban hidhachiisee geessee nafxanyaa waan ittiin lafa qotattu hin qabne kilaashii 2-3 mana keessaa qaban har'a jara abdatee akkana nu godhaa jira waraana biyyattiillee osoo hin ta'in jara abdateeti ummata duuban jira ummanni hidhate namni keenya hidhatee hin jiru sammuudhaan hidhate malee meeshaan hidhanne meeshaa hidhannu kan du'aafe kana isin jedhaati bakka jirtan maratti nagaa qabaadhaa nagaa keessa jiraadhaa haqaaf mormina haqaaf dhaabanna ni bilisooma. Qeerroo biyya keessaa kan akka kan keetii ka lubbuu isaa wareegaa jiru ka xiyyitii diinaan sodaanne ka waraana abiyootiin sodaanne ka lubbuu isaa wareegamaa jiru maal dhaamtaaf qabsoo kana akkam akka jedhee isin galateeffadhuun beeku uummata biyyaa keessattuu qeerroo hoogganaa qeerroo bakka jirtutti rabbiin addunyaa kanarratti jaannata si agarsiisu siin jedha maal akka jedhuun beeku keessattuu gochi uggura geejjibaa gootan kun baay'ee waan nu gammachiisee fi waan nu beeksisee fi yoo na achillee abdii isinirra waan kennetu nu horachiistanii akkanumatti itti fufaa nullee bakka jirruuti aga diiyaaspooraa kana keessa jirruutti qabsoo keenya dhaamnu bakka jirtanitti galatooma isin wajjin jirra ka dabreef rabbi nu haraaramu ka jiruuf dammoo rabbi bilisummaa nu haa fidu ni bilisoomna kun jechamaa miti haqaaf mormannas gabroomni sille ta'eef haqaaf qabsaa jirra sille ta'eef ni bilisoomna homa takka shakkiin qabuuti kan ammoo fuulduratti akka deemnu isin hundinuu bakka jirtanitti hamilee waliin cabsinaa hin sodaatinaa waan keenya irratti mormaa jirra waan keenya irratti du'aa jirra waan keenya irratti dhiigaa jirra waan keenya irratti hidhamaa jirra hanga ammoo Jawaarii fi Baqqalaa Garbaa fi hidhamtoonni isaanii wajjin hidhaman hidhamtoonni polotikaa hundi isaanii hanga nuu gadhiifamanitti qabsoo keenya alaaf keessa itti haafiniinsinu isaanuu hiikaman immoo lafa hanqifnaa biltsiginnaa dhiisii hommaan fedhee osoo biyya san dhufe Oromoo akka bulchuu hin dandeenye akka beekuu qabutti wanni kana gonfanna aganaa nagaatti jiraadhaa isiniin jedha. Ulfaadhu. Umar lagi ni rawat